أنا تنسيمان بدري يوسفي بوردي فلنا بيالسا إثيوبيا خيستي جيرة من دفع كنجرة بروفيسور مرارا قدنا إبسن ولتك أبدون بوردي فلنا بيالسا إثيوبيا أدي برتقان ميدكسا تمورا جاوة تبجي دبري خيسا فدي سانتين أنغو إرغاقات ديساني يادون غرغرا خاطراني جرو أدي برتقان قديسو أنغو إساني بودا إبسا خننين غمخون أمان مما بورديچا فويستون سوچيلي پارتيلي سياسا ججبيسو فوجي حجنين ملكوين جراجت ترتي أدي برتقان غن أفرانيف ولا كاف بوردي فلنچا هوغنت خيستي فوية إنسفي ولا بما إسارتي يادوتا لما تخا إنس فوية إنس جراج في خانمو ولا بمان بوردي فلنا بيالسا إثيوبيا آدم دراني دالي اتفوفو إسادي برسيتون منامري ولو دابلي سياسة إثيوبيا دكتور راهيل بافي آدي برتقان وغوتا بوردي فلنا هوغران كيستي بوا نما بونسو هن فدنيجان بفور فكاتون درتان بارتي كونغرسي فدراليستي أورومو بروفيسور مرارا قدنا أكاتا آدي برتقان تايتاتي قديسان اسما في موتماتو بيخا جاني garuu yaadni ishiin boordiin filannoo jijjiiramee jira sirni demokraasii ijaaramuu jalqabee jira jedhan waan laga ceesisuu miti jedhan Profeesar Maraaran dabaluunis dhaabni isaanii wanni tokko jijjiirame jedhee kan hin amanne tahuu ibsanii jiru. Addi Burtukaan Miidhagsaa duraan miseensa paartii mormituu kan turan yeroo ta'u bara EPRDF biyya bulchaa ture hidhallee mudatanii turan boodarra gara Ameerikaatti erga baqatanii booda dhufaatii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin booda biyyatti deebi'uun walitti qabduu boordii filannaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun kan filataman boodarra garuu fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuudha tibba dabre kan ibsan. balaa tiraafikaa godina geediyootti mudatee yoo xiqqaate namoonni 8 akkan ollee gabaafamee jira. Balaan konkolaataa kun godina geediyoo aanaa yirgaa caffeetti yeroo ta'u konkolaataan qaxxaamura biyyaa magaalaa Yaabeelloorraa gara Finfinnee imalaa ture ganda waatetti garagaluun namoonni 8 battalumatti du'anii jiru. Kana malees namoonni hedduun miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiru jedha waajjirri tajaajila sabquunnamtii aanaa geediyoo. Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin balaan konkolaataa mudatu lubbuu lammiilee hedduu galaafataa jira. Humnootiin Saudi Arabiyaa godaantota Itoophiyaa irraa ta'an guyyaa guyyaadhaan daangarratti ajjeesaa akka jiran dhaabbanni Mixed Migration Center MMC jedhamu beeksise. Akka dhaabbatichi jedhutti humnootiin nageenyaa Saudi Arabiyaa godaantota daangarratti dhukaasanii ajjeesuu aadaa godhatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa dargaggootaaf shamarran keessatti heddummaatan kuma hedduutti shalagaman Yaman irraa ka'uun gara Saudi Arabiyaa godaanu. Garuu humnootiin Saudi Arabiyaa godaantota beelaf dheebuun butotan kanneen yeroo isaan daangarra gayan gara jabummaan itti dhukaasanii ajjeesaa jiru. Sababni isaatis godaantota ittisuu qofaaf kan lubbuu nama qaalii gammoojjii keessatti hambisaa jiraniif lammiileen Itoophiyaa biyya walwaraansa keessa ganna hedduuf turte Yaman keessatti argamanis haala yaaddessaa keessatti akka argaman jaarmeechi ibsee jira. Godaantonni Itoophiyaa Somaaliyaa karaa Bosaasuuf Jabuutirraan gara Yamanitti cehuuf galaana nyaatamuu fi gammoojjii keessatti lubbuu dhaban lakkoofsi isaanii hedduudha. Gariin isaanii faddaltoota godaantota seeran ala daddabarsaniin gidirfamuun maallaqa humnaa olii gaafatamu. Godaantonni amna wareegama cimaa gaafatu kana injifatanii erga Saudi Arabiyaa seenanis jireenya yaaddoon guutame jiraatuuf dirqamu. Mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa qofarratti fuulleffatuun qabee hanga barbaade erga hidheen booda dirree xayyaaraa Finfinneetti harcaasuu aadeffatee jira. Qabeenya fi maatii fudhatee akka gara biyyatti darbamu wanni yaadamuun jiru. Haala kanaan namoonni baay'een maatii fi qabeenya isaaniitiin adda bahu. Mootummaan Itoophiyaa immoo ganna kana qofa lammiilee Itoophiyaa 130,000 Saudi Arabiyaa biyyatti deebisuu beeksisee ture. Magaalaa muummee Suudaan Kaartum keessatti haleellaa raawwatame yoo xiqqaate lubbuun namoota 22 dabre garuu humni addaa biyyattii haleellaa kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii 31 jira. Ta'us maddeen walabaan mirkaneessine. Haleellaan kunis wayita Igaad raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa Suudaan jidduutti marii araaraa eegalchiisuuf wixata dhufaa jiru kana Finfinneetti baallametti. Garuu dubbataan raayyaa ittisa biyyaa marii tanarraa qooda akkan fudhanne ibsee jira. Haleellaan sanbataa kun naannawa bulchiinsa Ondurmaanitti dhihootti kan raawwatame. Namoota 22 ajjeefamaniin alas kanneen biraa hedduun dubartoonniif daa'imman keessatti argaman qaama miidhamuu BBC'n gabaasee jira. Walwaraansi walii raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa Suudaan kan eegale ji'a Ebilaa dabree keessa yeroo ta'u
miidhaa lubbuu namaa fi mancaatii qabeenyaa biyyattii olaanaa dhaqqabsiisee jira. Qondaaltonni waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan fi hogganaan humna addaa RSF Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaloo dhimma hegeree biyyattii irratti waldiddaan keessa erga seenanii lammiilee biyyattiif biyya mataasi miidhaa olaanaaf saaxilanii jiru. Humni addaa biyyattii akka jirutti haleellaa kanaan namoonni 31 ajjeefamanii manneen jireenyaa hedduunis barbadaanii jiru. Humni addaa raayyaa ittisa biyyaatiin wal haleelaa jiru irra jireessa magaalaa Khartoum baharii fi ondurmaan dhuunfachuu isaati kan himatu. Raayyaan ittisa biyyaa immoo humna qilleensaa fi madfiilee ifarkaa qabuun magaalattii daaressaa jira. Humna addaa laaffisuuf ammoo haleellaa raawwatu cimsee itti fufee jira. Wal waraansa ji'a 3 lakkoofse kanaan wirtuuleen fayyaa fi tajaajila uummataa baay'een mancaafamanii jiru. Kutaa Darfur gara lixaa keessatti ammoo walitti bu'iinsi gosootaa dhalate lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Erga lolli Suudaan eegalee kaasee namoonni dhibbootaan lakkaaman kan ajjeefaman yeroo ta'u hedduun madaanii jiru. Miliyoonni 3 ammoo qeef qabeenya isaanii gadhiisuun baqatanii jiru. Jaarsummaa Suudi Arabiyaa fi Ameerikatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra deddeebiin mallatteeffamus osoo hojiirran ooliin fashale. Gama biraatiin wixata dhufaa jiru kana IGAD qaamota Suudaan keessatti wal lolaa jiran jidduutti irra deebiin mariin akka eegalu ijibbaata godhuufi. Ta'us dubbataan raayyaa ittisa biyyattii gareen isaanii marii tanarraa qooda akkan fudhanne maddeen oduutti himanii jiru. Festivaala lammiileen Eertiraa Jarman magaalaa Giisaan jedhamtu keessatti qopheessan irratti jeequmsa dhalateen yoo xiqqaatan poolisoonni 26 miidhamanii jiru. Lammiileen Eertiraa festivaala aadaa jeequmsa mudate kana qopheessan tarkaanfiin poolisoonni Jarman fudhatan lola mootummaa abbaa irree Eertiraatii jedhaniin poolisoonni jeequmsa mudate tasgabbeessuuf ulee fi daakuu ija gubu fayyadamuu maddeen gabaasanii jiru. Walitti bu'iinsa sanbata kaleessaa mudate kanaan poolisoonni Jarman 26 lammiilee Eertiraatiin yoo miidhaman lammiileen Eertiraa 100 ta'an kanneen Jarman keessa jiraatan to'annoo jala oolfamanii jiru. Poolisoota Jarmaniitiin lammiileen Eertiraa mormii kaasan kanneen poolisootatti yeroo dhagaa darbatanis mul'atanii jiru. Kana malees konkolaattota hirmaattota festivaalaa fe'atee deemaa ture irratti yeroo dhagaa darbatanis mul'atanii jiru. Aangoonni biyyattii festivaalli kun lammada deebi'ee akkan qopheeffamne dhoorgaa kaanis garuu manni murtii naannichaa dhoorgaa kana kuffisee jira. Magaalaan Giisaan magaalaa Firaankifaart irraa gara kaabatti fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamti. Festivaalli wirtuu gumii lammiilee Eertiraatiin qophaa'e garuu jeequmsaan addaan cite kun naannawa lafa imbaasii Eertiraatti akka qopheeffamellee gabaafamee jira. Lakkoofsi lammiilee Eertiraa dhiibbaa bulchiinsa Isaayyaas umrii ganna 30 aangorra jiru jalaa dheessanii gara Awurooppaatti godaanan olaanaadha. Raashiyaan tarkaanfii Turkii fudhattetti mufatte. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiy gaaffii qondaaltota waraanaa 5 Turkii keessa turan gara biyyattii akka deebifaman dhiheessanitti milkaa'anii jiru. Qondaaltonni waraanaa 5 biyya isaaniitti deebifamuun Raashiyaa mufachiise amma dura lola magaalaa Mariupol keessatti kanneen Raashiyaan booji'amanii fi manguddummaa Turkiitiin gara Turkiitti dabarfamanii turani. Akkaataa waliigaltee Turkiif Raashiyaa yeroo sanitti qondaaltonni waraanaa Yuukireen 5 hanga lolli gamtokko kotti bahutti Turkii keessa akka turani dubbataan Kremlin Dimitri Peskov Turkii daangaa waliigaltee sanii cabsite jechuun balaaleffatanii jiru. Dabaluunis gadhiifamuu qondaaltota waraanaa wanni nutti hubachiifame hin jiru jedhan. Turkii deeggarsaneeton Yukireeniif taasistu cinaa akka dhaabbattuuf dhiibbaa olaanatu biyyoota lixaatiin irra jira. Pirezidaantiin Yuukireen daawwannaa Turkii taasisaniin qondaaltota waraanaa ji'a caamsaa bara dabree keessa Mariupol keessatti Raashiyaan booji'aman kanneen Turkii keessa turan Raashiyaa fi Turkii irratti waliif galan xiyyaara isaaniitiin fudhatanii Kiivittiin galatanii jiru. Kun ammoo Raashiyaa akka malee mufachiise. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa wattan ture kan isin waliin ture an Badrii Yusuf.